wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya qaqqaalii guutuu addunyaa jirtan baga nagaan dhuftan bakkuma jirtan nageenya keessan bira haa ga'u. Ani Maammeshaan Jaamaa barnoota arjaa tokko isinii qabadeen dhufee barumsa keenya haaraan tanaa akkuma agartan aappii ajaa'ibaa tokko. Aappii kana dirqama namni yuutuubaraa fi namni sooshaal miidiyaa hordofuuf namni icciitiidhaan dhoofadha jiru hundi qabaachuu qaba aappii kana. Baay'izawwee aappii kana bifa adda ta'een isin barsiifna nu hordofaa barumsa keenya hanga dhumaatti ijirraa labsitina. Yoo beekumsa qabaattanillee hom beekumsa dabalataa haa addaa isiniif ta'a jennee yaadna. Hordoftoota keenyaa fi jaalatamtoota keenya chaanaalii kana sheer godhuudhaaf sabskiraayib godhuun eegalaa barnoota keenya asuma irratti akka agartan isiniif hubanna. Aappiin kun aappiilee amma dura jiran irraa kan adda isa godhu haayid godha jechuudha. Barnoota keenya keessatti waliin yaadna turtiin keessan nuuf haa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barumsa keenya har'aan tana namni kamiyyuu appilikeeshinii kana fayyadamuu qaba. Appilikeeshinii kana qabaachuu qaba. So appilikeeshinichi kam jettanii ilaaltan jalqaba irratti appilikeeshinii isa kanaa jechuudha. Appilikeeshinii kun akka ajaa'ibaatti isin barbaachisa. Appilikeeshinoon namoota yuutuubara taatanii fi keessattuu warra icciitiiwwan adda addaa moobaayilaa keessanii irratti haayid godhuu barbaadan kun bifa addaatiin kan qophaa'ee jechuudha. Appilikeeshiniin kun ni mul'ata. Isa kana jechuudha. Appilikeeshiniin kun baay'ee tokko bareedaadha jechuudha. Akkana bifa za'aatiin baasuu dandeenya. Inni kun kilook jijjiiraa jechuudha za'aadhaan. So za'aatiin biraa kan appilikeeshinii qabuudhaaf irraa qabu kilookii hajaamu kana jechuudha. So kanarraa kan ka'een appilikeeshinii bifa barbaadetti vaayirasii jettee maqaatti godhachuu dandeenya jechuudha. Appilikeeshinii kun namni tokko osoo hin beeknetti sakuriitiiwwan silkii ta'e keessaa qaban bifa salphaatiin appilikeeshinii kana jalatti seefii godhachuu dandeessaa jechuudha. Appilikeeshinii kana jalatti appilikeeshinii kun maqaan isaa maqaa ati barbaaddeedhaan jira jechuudha. Maqaa ati barbaaddee godhachuu dandeessaa jechuudha. Vaayirasii godhachuu dandeessaa, kaalandarii godhachuu dandeessaa, maqaa barbaaddeen jiraachuu danda'a jechuudha. So qiyyoon amma kilook jira jechuudha. So appilikeeshinii jalatti arra barumsi kun barumsa baay'ee isin barbaachisu keessattuu warra yuutuubaroota sooshaal miidiyaa irra beekamtii qabdan sooshaal miidiyaa irra waa hojjetan hundi keessanuu ragaawwan adda addaa icciitiiwwan adda addaa dho'ifachuudhaaf yeroo dheertuudhaaf loongi period of time tursiisuudhaaf bilbila keessan namni kamiyyuu osoo fuudhee waan takka itti fayyadamne akka lafatti deebisuu yoo barbaadde bifa salphaatiin appilikeeshinii kana fayyadamuu ni dandeessa. Appilikeeshinii kana for example kiyyarratti ilaallu osoo keessa gadi hin buune gaalarii banuu yoo barbaadde fakkeenyaaf gaalarii banuudhaa deemtee yoo taate silkii anquban qabu fuutee gaalarii bantaa jechuudha. Gaalarii ni mul'ata. Isa kana banuu barbaadda. Gaalarii kana gaafaan banuu ilaaluu dandeessan asirratti ni mul'ata. Maalaan jedha ni agartanii jechuudha. Unfortunately gallery has been stopped jedha. Yoo nokkee godhu maal jedha akkanatti haaraan na deebisaa jechuudha appilikeeshinii kun. Namni kamiyyuu booni fuudhee sooshaal miidiyaa kana irratti appilikeeshinii ta'e fakkeenyaaf osoo to'ata qabu hin qabne ragaa keessa jalaa dabarfachuudhaaf eksendarii yoo banu kamiyyuu dabarfachuu hin danda'u jechuudha osoo ta'uu hin qabne. So bifa kanaan hubattanii namni kamiyyuu appilikeeshinii kana qabatanii fayyadamuun baay'ee takka barbaachisaadha jechuudha. Isiniif hedduu isin fayyada jechuudha. Akkamitti itti fayyadamna kajoo bifa salphaatiin isin garsiisuu hin danda'a jechuudha. Appilikeeshinii kana eega sooshaal miidiyaa irraa eega pileestoorii keessaa buufattee vaalent pileestoorii keessatti vaaleet jettee buufachuu dandeessa jechuudha. Pileestoorii keessatti namni kamiyyuu pileestoorii ni beekan jeyyaadha. Wanti irraa sitti tolu maali? Appilikeeshinoota kee fakkeenyaaf amma yuutuubii qabda jennu. WhatsApp, Facebook qabdi. Facebook namni kamiyyuu fayyadamuu danda'u yoo darbitee deemtee bilbila kee asitti Facebook gaafa bantu akkanas jechuu danda'a appilikeeshinii. Opportunities like this for stock in the language application. So kana ati yeroo akkatti fayyadamtu ni beekta. So kanaaf abbaan fedhan danda'u jechuudha silkii akkasumas footoolee adda addaa appilikeeshinii adda addaa ragaawwan viidiyoo adda addaa keessattuu sakuriitiiwwan adda addaa dho'ifachuun bifa salphaatiin dandeessaa jechuudha. So akkuma beektan akkuma agartan waliin seennee ilaallu na jala deemaa hordofaa bifa salphaatiin akka itti fayyadamuu dandeessan. So akkanatti appilikeeshinii kilookii jira gaafa bantu bifa za'aatiin jechuudha. Paaswordii jalqabaa isa paaswordii jalqabaa amma paaswordii biyya paaswordii isaa yaa so daa kurnamaa fi deekaa 40 paaswordii gaafa irra kurnamu naa kunimee jira jechuudha. So as jalatti viidiyoo footooleen kun kan inni jalatti viidiyoolee fi inni jalatti beeksifama as jala nagaa hundaani kan namni tokkollee appilikeeshinii garaa keessaa yoo seentee isin argamu istooreejii bakka inni itti kuufamullee hin beekamu jechuudha. Footooleen tun keessattuu sakuriitiiwwan adda addaa ni agartan akkuma mul'atu sakuriitiiwwan adda addaa kanatti dho'ifachuu barbaaddu keessattuu
bifa salphaatiin akkasii dho'isuu appilikeeshinii kun hedduu akkasii fayyada. Fakkeenyaaf ni agartan akka security kun as jirutti securityleewwan adda addaa chaanalii keetii fi paaswordiiwwan chaanala keetii ragaawwan barbaachisoo importantii taate keessatti dho'ifachuun salphatti dandeessaa jechuudha. Kuni ammas appilikeeshinii Play Store irraa gaafa buufattu hin mul'atu jechuudha. Notifiikeeshinii isaa mul'atu bakki inni jiru hin beekamu bakka takka sibichaa beekaa jechuudha. Maqaa isaa sanuu maqaa isaa beekte malee bakka inni itti seeftee jiru hin beektu. Akkasumatti gaafa ol baafattu kanatti ol baafachuun importantii footoo ta'e footoolee barbaaddu keessaa kuni amma garaa keessaa jechuudha. Filaa manaajerii keessaa footoo tana amma yoon asii fuudhu footoo tana asii yoon fuudhu footoo tana move to wallet hin jennu. Wallet. So wallet kana move gaafa jechuun completely jedhamtee jirti jechuudha footoon tun. Abbaan barbaadina qabdu yoo silkiin restore taates hin mul'attu jechuun dhabamtu jechuudha footoon tun. So kanaaf akkamitti fayyadamnu? Aappii yoo akkamitti fayyadamuu dandeenya? Viidiyoos dookumentii garagaraattis itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Akkuma mul'atu asirratti viidiyoo bakka itti seef goonu qaba. Bakka ragaalee adda addaatti fayyadamnu qabna. So gaafa aappii tokko gaafa aappiilee adda addaa fayyadamuudhaaf deemnu asirraa agartan. Fakkeenyaaf aappii qullafuu yoo barbaanne kunoo asirratti bakka aappii itti kan agartanii aappii bakka itti kan agartanii walitti asirratti ni bannaa jechuudha aappii kana. So aappii gaafa bannu bifa kana banuu dandeenya jechuudha. Aappii gaafa bannu amma aappii bannee jira jechuudha. Aappii kana baalantii oon isin jira jechuudha. Baalantii oon gaafa goonu akkana ilaaluu dandeessan. Amma aappiileen kun warra hin banamne warraan qollofisanii jechuudha jirati. Qollofameera. Unfortunately stop isin jaa appilikeeshinii hundi isaaniitu. Bakki silaa fakkeenyaaf amma yuutuubii qabdaa yuutuubii istiidiyoo teessanii namni waan takka godhuu hin danda'u qollofatta jechuudha. Iimooteet illee qollofatta kanallee qollofatta. Amma yuutuubii istiidiyoo yookiin extender ka jiru kana qollofatta. As jirattis waan adda addaa qollofachuu dandeessaa jechuudha appilikeeshinii. Hedduu appilikeeshinoonni irraa nama fakkeenyaaf yoo qollofatte namni cabsuu danda'a. Appilikeeshinii isa yoo uninstall goote inni irraa cabuu danda'a. Kana hin agartuu uninstall godhuu hin dandeessu seenuu hin dandeessu jechuudha isa kana. Kaan irraa wanti adda godhu. For example ragaalee dookumentii adda addaa amma sooshaal miidiyaa kana irratti chaanala kee namni jira paaswordii jiru silkii yoo lafa keessa deemte footoo takka namni arguu hin danda'u bakka san jirtiin beekuu jechuudha namni kamiyyuu kun silkiin isaan daleedu jedhamu lafa kaa'a. Kanaaf appilikeeshinii kana asirratti fayyadamaa isin hundinuu. So bifa kanaan qollofnee jira jechuudha qollofnee hanga barbaadnu. Seetingii qofatti illee qollofuu dandeenya baay'ee seetingii silkiitti illee qollofuu dandeessaa jechuudha. Amma seetingii qollofnee jirra akkuma agartan irraa deebinee ilaallu. Appilikeeshinii kana baagoonee ilaallu silkii keenya irraa jechuudha. So silkii keenya gaafa gubbaarra gabbannee agartan silkii irraa gabbanne gubbaarra seetingii hajoo jira jechuudha. Seetingii gubbaarra gabbantee ilaalta akkuma mul'atu seetingii ni gara. So seetingii gaafa gabbannu seetingii ni agartanii achirratti mul'ata seetingii jechuun bakka tana achi gaafa tuutu akkana sin jechuu bilbila bifa kanatti cufamee jira. Unfortunately stop sin jechuu waan barbaadde stop godhee cufuu dandeessaa jechuudha. Bifa kanaan agisee tuutu okkeen godheetu haarees deebisaa jechuudha. So kuni paaswordii ajaa'ibaati. Appilikeeshinii kana sirriitti amma fayyadamaa daawlu godhadha. Play Store keessa seentanii vaalentii jettanii sarchii yoo gootan salphatti argattu jechuudha. Vaalentii jettee barreessitaa jechuudha. So sarchii yoo gootu irra gaddeemtee lallattee argachuu dandeessa jechuudha. So baay'een waayifii cufaadha. Salphatti bifa salphaateen isin garsiisuu danda'a jechuudha irratti. So kanaaf bifa salphaateen appilikeeshinii kana namuu fayyadamaan isin hin jaa. Waan addaatiin namni kamiyyuu kana qabaachuu qaba. Namni yuutuubii qabu hundi sun vaalenti haayid piis kan jedhu agarguu jirtan kun kafiisiiti. Inni biraas keessa jiru gaddeemtee ilaaltas keessatti vaalenti hajuu bifa za'aatiin kasii kaayee jechuudha. Shawmoor jettee vaalenti kiloo kun isa kana jechuudha. Ni agartan isa kana daawloo godhattee eegisbuuti akkaataa itti fayyadama isaa kan isin dalga kana. Inni biraa yoo barbaachisaa taate aappiiwwan silkii kee qollofan keessaa kamiyyuu kan isa gahu hin jiru. Kuni wanni adda godhu wanni adda jala seef godhatu san kamiyyuu gama jalaa dhokataa jechuudha. Gama keessaa dhokataa isa keessa dhokataa viidiyoon takka silkiin reestoorii taates hin haqamtu jechuudha viidiyoon san. Kamiyyuu miiseejii yoo banuu barbaades miiseejii silkii diyyaa namni kamiyyuu as keessa jiru miiseejii diyyaa banee ilaaluu hin danda'u. Kunoo akkana sin jaa namni akkam gootee bante paaswordii isaa akkamitti godhuu dandeessa. Yoo ni banuu barbaade ammaan banuu barbaade yoo taate akkanaan godha. Kunoo akkana gamanatti gama leefti kilikii godhee asti godhata jechuudha. Astuutu paaswordii dhuunfaa keetiitti godhata jechuudha irraa. So paaswordii dhuunfaa keetiitiin banta jechuuf eeyyama fakkeenyaaf paaswordiin isaa kanaan yoo hin jenne banamuu danda'a. No paaswordiin isaa kan ta'uu dhabuu danda'a. Ishaaraallee godhuu danda'a.
Kafeetti godhuu dandeessi. Ono banamee jira jechuudha. Paaswordiin akkanaa baname keessa deemee ilaaluu hin danda'a jechuudha. So kanaaf bifa salphaatiin appilikeeshinii kana namni kamiyyuu akka fayyadamtan abdiin qabaa. Barumsa keenya irraa hedduu baratanii viidiyoo kana laayik sheer godhuudhaan jajjabeessaa isin jenna. Thank you very much.